Diada. Waalaikumsalam. Diada Syekh. Diada. Aya, share wal goda. Share walif goda. Invite wal goda. Aya. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Array sini mauta. Kali sini namoimi nama. Arana sini mauta. Dafa. Amina Sule. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Atille isinille kismat isini fatau insyaallah. Share wal goda. Share walif goda. Invite wal goda. Dafa. Ini sih share godhe. Isinin gargara garu ani isinin gargara khanu ana isin gargaru nama dibba lama akasentani farara. Nama dibba lama akasentani far. Ani share ni isin wajhi goda. Nama ulle inviting goda isinin gargara nama dibba lama akasentani far. Nama dibba lama guutuu ta'uu qabdan. Walii galatti. Ara garuu isinin mu'a. Maaliif edda dibba jennaan dhukkeen irraa kaastan beekte ammaan anis dhukkee sirraa kaasa sirraa hin kafaladha. Anilleen har'a isinirraa hin kafaladha. Dafa nama 17 qofa nama 14 gad deebitan 12 11 kalau Udan arraisi mau fita alah arraisi mau finjirada nama kuda sadi kuda lama arra tara tu tajaibati dua tin simbasa dua itu khale sirra awan juta na bari balam lemma to so nama waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh awa duri masyaallah ol hara nama olara wal hara Wih, ani sinam megal singer garis ya tan. Waalaikum salam. Lihatlah. Ara, anta kegalalal. Wih. Dapat cuci jinin biola. Bana asirasin disau. Nama ko raja. Namni esa kote mo rafu jira. Utaki ana tolobal dareti ne gala. Reti e gala dura si gadura. Apa Ismail shotini share gole. Ismail shotini share gole sinifa. Ohoy, akanas bano. Ohoy, ah. Faya, Oromo Umar. Waalaikum salam, Abu Hamza. Dia ada. Dufe.
dhufee nagartanii way nagartan eenyu fi mica nagargara abba dhagaa darsaat buuk lamradha nama meeqa ta'u na'u qadisi islaamaa nama meeqaa jira Waalaikum salam Samira wajji ol seene anaafeti wajji ol seene ijoollee qumbii waalaikum salam isin cuftinu gannoo siraaj maashaallah dhiyaadhaa obboleeyyan waalaikum salam dhiyaadhaa abshir itti fufna nama diidam oy nama dhibba lamaan jee dhibba lama arra isinirraa hin kafalachuu ta'a ala arra taqaleena gootanii isinirraa hawladha baga nagee annee hiteen isin hundinuu wanni kun asitti riflektii godhaansaa ifni riflektii godhaansaa kanatti yoo godhe bifi jiroo dhaamsa akkana yoo godhe mee haa godhu hayi mee godhaansa pa takbiir reflektiinis raawwataa booba deebi tabalasi ishii እንደዚህ pa ወይ arra likitti mul'ate likki mul'achuu jiru arra gaatire kalaa karaa gamaa gamanaa hin dhukkii irraa haaseeniira maashaallah qubee halee harfii eessa dhaabne eessa tabii torba gannoo siraaj ni deegan abshir dhiyaadha waalaikum salam takbiir allahu akbar abada gaanis dafeetiin bar arraan tane dafeetiin ciisu fedha wayitanii dafeetiin ciisu fedha anis gannoo kanaafuu nama olaanaa kaa boodana nachin karra deebi jaaniiti yuuzarsiif oromoo usmaan ilmaan jiin yuuzarsiif usmaan ilmaan jiin way ilmaa kiyya jeetiin gammada aayaa eegaluufiin deema ayyee arra isin mooyetiin jira abdii kutaddaa isin mooyetiin jira ayyee daqiiqaa lamanii qabdanii afurtam keessan ka daqiiqaa lamanii qabdanii daqiiqaa lameen kana keessatti yoo dhibbaa guuttan umaa cinaa qabdaniin jaa bakka niin eegalaan ini gala eegaluufiin deema bismillahi rahmaan rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawwattoota keenya kabajamoo warreen sagantaa darsii qur'aanaa harfii fi qur'aanaa sagantaa gaaddisni islaamaa peejii gaaddisa islaamaa irratti isiniif dabarsuu warreen hordoftan jazaakumullahu khayran jazaa baga nagayaan dhuftan ayyee dhidhiyaadhaa gaarraan tana katabbiinis akka isinii mul'attu katabbiin akka isinii mul'attu
mul'atti gaarra ta duriin adda ta qaleetiin adda ta qaleetiin adda wanta adda isiniif ol darbeemi katabbii harfii footoodhaan isinii ol darbeemi sheer waliif godhaa qabadhaa akka na hordofuu dandeeysanitti warri kalee nuun mul'atu nuuf hin mul'atu nuti hin agarru jetteefi Ara nuuf hin mul'atu nuti katabbiin qaceelloon nuuf hin mul'atu ta jette han katabbiin sirriin nu mul'atu jeefi tan Ara katabbiin sirriin nu mul'atu kanaafuu ustaaza irra deddeebisi tanaan jetti idduu araan tana tolee jira egaa kan biraatis yoo dhufe maal jaatarra ustaaza har'a tolee jira akkanumatti itti nuufuuf ija kaan ammoo taarti wayin irraanis araan tana sirriitti jira arra qaceelloo mul'ataa jechuu qabdi beeytaa cuftii teessanuu akkasitti shaashaa godhuu qabdan magaalaa egaa nam jaatamseetta moo yaa ilmaan kiyya arraan tana nama 100 guutuu dadhabdanii anis immoo heetiin jira hayaa arra takkaa fi duwwattiin isin baase anaatu isin moo'e takalee isinirraa kafaladhe waaleykum salaam seenaa dhiyaadhu shabaasitide aminaa sune way rabbi siyaa tolchu rabbi siyaa tolchu nama 100 yoom guute Hadija yoom nama 100 guute hin jiru nama 55 lama gad deebite inshallah ni jamara maashaallah akkuman kalee isinitti himetti ani baay'ina namaa raajaan qabu yoo ammaan tana namni nu hordofnes gizee biraa ni hordofa jeetii yaada inshallah egaa kalee harfii eessa dhaabne namni na yaadachiistan itti fufe galeetiin jira kalee harfii eessa dhaabne harfii tamit dhaabne warri kalee jirtan na yaadachiisa itti fufu abshirti fuufiin deemu ayyee taarratti dhaabne maashaallah taarra dhaabne kan kana isinii gale gaafniniin saati gisee hundanuma rafta dasi edaas mugee immoo jettaati edaas baqaati wallee nama ollaa riba ollaa fudhattee rafuu deemtaan saa dasi anis qijenaa rafi gaa'oodho ay baasaan deemta akkamatti dasi ayyee maashaallah irraan tana kana finee jira alif baataa finee jira asirraa eegallaa ilaan qasaan teenye nu geessu 40 eegalee daqiiqaa ayyee olofna maashaallah bismillahir rahmanir rahim harfiin takka 2 3 28 jee harfiin afraffaa irraa eegala harfii afraffaa irraa tara 5 jaa na hordoftan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh na hordoftan tara 5 jaa na jalaa jettan tara 5 na jalaa jettaniiti eegas booda itti yaaddanii harfiin tun akkamitti uumamtii takka laalaa deemu ayyee takka laalaa deemu haa eegallu saa dasii yeersii biyyatam jirta sibira harka warakkaa biyyatam jirta magan
Biyyatam jirtamee na himi akkaan biyyateetittis sagantaa ittiin baasu. Khadija Amaan Khaleeyoon jiraanne akka ishee kana walitti booda nan deebisina. Wanti ni jirti. Kutaan takkaffaa as jala jira kana jala jira inshaallah gisee kana finne booda kana hordofii kaan irra deebi'etteeti irra uffattee laalta. Kanaafuu kutaan takkaffaa kalee dabartee jirti kana jala jira inshaallah ni laalta. Saa hayyee qubeen saa akkamitti uumamti? Hayyee mee barreessaa. Oo Dubaay ammaan tana halkan walakkaa miti. Halkan walakkaa miti. 10:55 saat akkam dura jirtan? Dubaay saat akkam dura jirtan? Abshirumaa amnaasoo islaas bar gisee darsii waluma dhiisaniiti isin walitti dhiiseetuma an darsiiti jetti fuuf. Meegaa saa hayyee harfii maaliiti akkam goonaa arrabni keenya akkam ta'a ilkeen teenya akkam taati hiilli teenya akkam taati kokkeen teenya maal taati hafuura moo sagaleedha irratti haasa'a. Akkasuma akkuma nan jeesanii ta'een 55 ta'e akkasii mee saa akkamitti uumamti? Akkamitti uumnaa harfii saa harfii afraffaa ta'an arrabni keenya akkam ta'a? Eegaa okay hawwii amaan arrabaa fi ilkee waltu kan taakka arrabni ilkee gubbaa tuqee ala baya. Ayyee qararam qororom qararam qororom ayyaa minaa sulee arraba keenya kokkee tuqaa arrabni baa. Ayyee maashaallah jidduu ilkaaniiti afuura baa. Ayyee Fatiyaa Siraaj komentii ilaaluutti hin jiru deebisaa ilaalu jira. Abdulmaalik warra deebisaa ilaalu jira. Sirrii moo sirriin mitiin hordofu jira. Ayyee ilkeen waltuuti Abbuu Hamza afurrii keenya alatti baay'ee binti islaam salaam afuuraayyee afurri gadi ba asli oromoo yaasiin jidduu ilkeenitti ta eenyu arrabaa fi ilkeen irratti uumama. Ayyee maashaallah obsine samiiraa arrabaa fi ilkaan waltuudha. Ayyee maashaallah oowwisa arrabni misraa arrabni ayyee arrabni gadi maaluma oowwisan maashaallah. Ayyee ilkeen lamaan jidduu hafuurri ba arraba ibsituu qorno jirta. Ayyee maashaallah namuu deebisee harfi arabaa tan hunda keessaa isii tanaatu nama dhiba. Wanni takka takkatti barreeffama keessan har'aan tana laaleef harfi arabaa 28 keessaa isii tanaatu nama dhiba. Saanaa fakkaattiin isiinuu saana dinnichaa fi maarreen gubbaa taa'uun fakkaatu. Saanaa gubbaa waan akka kuduraa irra kaayanii irraa gubbaa nyaachuu deeman hin fakkaatu. Harfiin saa naa itti daadhaa yoobetan saanaa jettanii
egaa akkaataan uumama harfii yookaan qubee arabaa afraffaa tana saa jennuun tun arrabarraa hidhiirraa eegallaa. Hidhiin akka banamtee teessi. Harfii tana sirrii jennu malee bira hin dabalu. Namu akkaataa adda addaa deebistanii haa takka deebise, haa lama deebise, haa sadii deebisees cufaa'u deebistanii jirtan. Sirrii deebistanii jirtan. Ammoo jecha isin deebistan hundaa'uun bikka takka wali qabee wajjin jennu. Sirrii deebistanii jirtan. Hafuura deebisees hafuurri likkiidha. Ilkeenis likkiidha. Arrabninis likkiidha. Fi hankokkee hafuurinis likkiidha. Mee haa laallu. Yaa deebisaa isin deebistan hundaan bikka takka walii deebisee taraa 15 jenna. Taraa 15 sirrii jechuu keenya hubannee eegas booda karaa qubee kanaa dabar. Ayyee jalqaba hidhiin teenya ni banamti. Lamada arrabni fiinxii arraba keenyaa gabbaa. Eessa dhaqa ilkee jalaatii fi ilkee gubbaa jidduu keenyatti ilkee walitti qabna. Fiinxaa arraba keenyaa ilkeedhaan walitti qabna. If ciniintanii booda ifirraa murtanii usmaayii akkana nu godhe naan hin jeena gaddaafaa naan naqina. Egaa akki gootan ilkeen arrabni fiinxii hidhiin adda banamtiin jee. Arrabni keenya fiinxisaa gabbaa. Eessa dhufa? Ilkee lameen jidduu dhufa. Ilkee jalaatii fi ilkee gubbaa fuula duraa. Fiinxaa arraba keenyaa ilkee lachuutiin walitti qabna. Walitti qabaame. Ayyee. Fiinxaa arraba keenyaa kan fuula duraa. Ilkeedhaan walitti qabna. Irraan deebi'a. Adara. Yaa ijoolleeti yaa adara. Hogguun ani waa isinitti himu. Keessaafuu ta'ammaa tana gizee kun arraba keessan ilkeen walitti qabdan. Walitti jabeessitanii booda gaddaa faana naqina. Addaan fagoo jirra. Adara. Qabdaniini maashaallah. Eega qabdan booda hafuura keessan osoo arraba gadi hin baas, osoo ilkee fi arraba addaan hin luqqaasne, osoo hidhii teessan bakka irraan sossoosne hafuura akka jirutti gad dhiibaa. Sagalee kam dhageessan? Akkana qaba. Qaba akkasitti. Maashaallah suuta qabaa. Qabdaniini. Hayyee hafuura keessan osoo ilkee fi arraba addaan hin baasne hafuura keessan gad dhiibaa. Hafuura gad dhiibdaniini. Maashaallah. Hafuura keessan gad dhiibaa. Eega gad dhiibdan booda hafuurri keessan osoo gad dhiibu jiru ilkee teessan arraba irraa kaasa. Fiinxa arraba keessanii ilkeen eega qabdanii hafuurri ala gad dhiibbate booda eega gad dhiibbatee jettan booda irraa kaasa arraba ilkee teessan lachuu adda banaa irraa buqaasa. Harfii maaltu isin uumama? Saa. Maashaallah. Harfiin tun akkaataatti uumamnu jechuma isin deebistanii walitti deebisuu jira. Kabira haareen finneen jechuma isin deebisaa naaf kennitan namni adda addaa kan sagalee kan hafuura deebisuu jira, kan ilkee himuu jira, kan arraba himuu jira, kan hidhii himuu jira. Cuftinuu deebisaa isin deebistanii bikka takka walitti isinii deebisee akka yeroo biraa harfiin tanaa hojii gizee yoo dubbisnu habba lama malee jira. Ta wal fakkaattu bocaan adda addaa sagalee walitti dhiyaatti.
hafuuraa fi sagaleen adda baasna malee. Inshaallah walumaanuu rabbiin nurraa jaalatu. Yaaddaa na warri amma dhuftanis. Takkaan irra deebi'a. Tara 15 jennaan jee harfii tan. Tara 15 sanitti ajjeesnee fidhee liqimsinee bira kutuqan. Waa'ee harfii tanaa akka ittiin deebinetti tara 15 jennaa san keessaa takkaan irra deebi'a. Takkaan irra deebi'a. Akkaataa uumamaa kanuma isin jetteen irra deebi'a. Qalbiin naa qabattaniiti akkaan anja'u san gootan afaan keessan. Ayyee haa jalqaba hidhiin teessan dura haa banamtu. Hidhiin teessan addaa banamtu hidhiin teenya hundinuu xiyyarraa eegali. Hidhiin adda banamteemi ayyee arraba fiinxaa arraba keenyaa halkaan fiinxaa arraba keenyaa gabbaasna. Bakka jirurraa ol kaasnee gabbaasna. Ayyee lamada fiinxaa arraba keenyaa ol kaasnee gabbaasne. Sadaffaa kan sadaffaa maal goona? Ilkee teenya ta gama duraa hara kallattiif gama duraatiin ilkee gubbaatiif ilkee jalaatiin fiinxaa arraba keenyaa walitti qabna. Walitti qaba. Qabxii lamadaatiin. Qabxii duraa hidhii teenya dabanna. Qabxii lammaffaa arraba keenya fiinxaa gabbaasee bakka agarsiisuufna. Sadaffaan fiinxaa arraba keenyaa gasdheessi gabbaasne san ilkee teenya lameeniin jalaa fi gubbaa walitti qabna. Maashaallah. Qabdaniin walitti hayyee qabxii sadaffaa arraba keenya qabna. Qabxii afuraffaa hafuura akka jirutti osoo ilkee arrabaa fi ilkee maarree walirraan sosoosne akkasuma hafuura gadhiibaa. Akka qabdanii gabbuusa hafuura gadhiibaa. Lafaa. Tawakkaltu ammaan jalqabe hin turre harfuma saatanirra jira. Qabdanii hafuura gad dhiibbanii hafuura qabdanii hayyee taakka lama sadiin jaate guunan sadii irraa buqqaasanii sagalee fi dhageeffattan. Hayyee qabdanii hafuura gad uffaniin taakka qophaa'uudha. Taakka lama sadii buqqaasaa. Saa maal dadhabdan hafuura moo walitti deemnuu bar an akkaataa itti laal waan akkanatti itti dadhabanii fi waan itti gisee fatanaatti qabxii itti dhabanii ilaa umrii nama jalaan ban. Kanaafuu harfi 28 ta arabaa keessaa tan akkaan nama dhibdu tanaafuu akka isin guliillee namni biraa isinin gisee dubbisan akka isin dhibneef akkanatti isin ciqu jiru. Yoo akkanatti rakkatan malee namaaf hin galu. Ayyee ajjeefnee bargaa akkana qabdanii nyaq godhaati lubbuu keessaa waan ifiifu lubbuun qabdu maal ajjeessan jechuun ajjeesaa jechuun gaafa kaanii beeytaa ajjeesaa jechuun lubbuu keessaa baasaa miti. Akka walitti hin deebinetti walitti akka gisee du'e booda wayii deebi'ee waan duraan dalgu dalagaa hin dalagu. Kanaafuu ajjeesaa gunje akka walii isin hin dhibnetti liqimsaa jechuu kiyya. Qubee liqimsaa jaati booda ammas waraqaarra katabadhaa fuudhaa Usmaayilii liqimsaa jee jaa waan irra katabdansan nyaadhaa liqimsaa bishaaniin Usmaayilii jee haala akkasiin jenne liqimsaa jechuun akka walii isin hin dhibneef bilcheeffadhaa qaceelloo jechuu kiyya. Gaafa kaanii qoonqoo nyaachuu jira beekte. Aboo mana keessummaa dama bira deemu nyaadhaa sila jaaniimi kaan afuuf ijaa beekte kaan dho'i ijaa aboo afuufaa gaa jennaan itti gogoradheetiin si'oowwe jee uffujee afuufe akka jechuu kiyyaa dho'i jechuu kiyyaa banaan jee saana qabeetumaan baxxat godhe aboo koflee nyaadhu jechuu kiyya akkas jettee afaan oromootti naan himtu hin jee maashaallah. Ayyee harfiin saa akkaataa itti uumamtu agarree taafuuraati moo taa maaliiti akkanattuu ni beeknaa osoo harkaan hin jenne ni beekna. Sagalee wanta harfi san dubbisuudhaaf saa jennee dubbisuudhaaf maal gadhiifne arraba keenya ilkee fi arraba adda buqqaasuuf hafuura gadhiifne harfii hafuuraatii jennaan
maashaallah arraa tana akka durii sheer godhutti hin jirtan akka qaree sheer godhutti hin jirtan sa'a tana daqiiqaa akka kanaaf qalee nama 100 meeqarra jirtan nama 200 moo 3 irra jirtan ogguun fedhan 600 himaarre kuma akka ta'uun fedhaan jeemi qalee ayyee ogguun gaaffii gaafadhu sheer gootanii haarinii seenes sheer godhaa immoo garuu ayyee qabxiin saa tara 15 jennaan jee eegala saa takka saa lama saa sadii saa afur saa 5 saa 6 saa 7 harfi afuraati daai maimuu tiyyaa miti maqaatu asirra jira tiyyaa miti waalaikum salaam bakka nagayaan dhufte ayyee jaaqa tarame beektan hin agarree baran jee waan jettan katabbii asirratti ol baastu hin agarree baran afaanii jechaa jechuu keessan isiniif hin lakkaawa afaaniin saa jechuu keessan qubeena lakkoofsa asirratti barreessaa qubeedhaan haay ayyee maashaallah waalaikum salaam saa nama jechuun takka uma jee jirtan way dabdabaa wala raaqaa daddabni kaa qubee tana dabarraa saa aytu kudha takka geessee ayatti guuttadhu afreensiyaa fi osoo nan harku katabbiidhaan dafitti guuttadhu eenyu shinja Khadija way Khadija Mahammad shiin seente way tuqaa sadi qabdi saniif si shawwadde tunis tuqaa sadi qabdi Khadija Mahammad tanaatti shawwade way shawwadamteef nabiyaa guutoo amma yoomiin deebi tara takkaawu yoomin si harkeen ta'ummataa rarraateeti lakkaawwattee beeti bagaan si harkee maashaallah eenyu akkana barreessite takka sadii jaalattuu sabaa ilmaa lakkoofsaan katabe eenyu rayyaan tara 15 guuttee ayyee maashaallah haa dabarru haan qabdu warri haa katabdan hafuura haansan saa ayyee haan qabdu karaa qabxii itti aantu dabarra maashaallah san dura takbiir waan barreefa takbiir allahu akbar ililli dafa ililli jiroobsa itti tunaa haan qabdu haa jalaa dhawa sa haan jennu sa echiin garan jirtu ayyee dabaga allahu akbar ililli if badhaasaa karaa sagantaa qubee itti aantu dabarra lallabbiidhaan afaan kakna jeeban hay jiroobsa way tara soddom jette ati numa dachaa badhaasa qabda ati ililli dachaa isaanii fi erge ayyee dabaga sooretii molee ayya molee afaan maqaan hin beekne afaan hin dhageenye hundaa jiraata Madina siin galle yoo waa'ee darsii baatte darsii illaa kun osumarra laalisii gala yoo waan biraa baantees himime yoo nama biraa baantees himi adda sii baasna waan siin galin adda sii baasna eenyu obbaleetii teenya
ililli siin galiin moo madiinaa maatu siin galiini Allah takbiir moo jettaa irratti yoon qabaannees tawakkaltu maal baanta maal siimna itti kun hayyee roosa waalaikum salaam tula argatu hayyee qabxii harfii yookaan qubee arabaa tan shanaffaa dabarra tan shanaffaa dabarra firoo haroo haroo jennaan firoo haroo baasatteeti haroo jaalalaa jedhanii jirteen maas haroo salaamaa ji ayya boodara waan haasawaa boodarra haasawin amma immoo waa'ee darsii qofa hordofnee yoo isin hin gallees boodara gisee sagantaa xumure irratti haasawneeti mari'annee wal adda baanu amma sagantaa gaaffii biraati maal maaliin darsii akka adda kutamtu fedhu maashaallah qubee sadaffaa afraffaa barree harfiinsaa akkamitti akka jennu barree jira walitti hin deebinu hayyee harfii shanaffaa tan arabaa jiim jennaan jiim jennaani tara meeqana jalaa jettan tara shanna jalaa jaa jiim jiim wayyee jiim wayyee eessatti deemta jiimittiin deema jeen beeyte karaa biyya faranjii kana beeyta darsa gurrateeti boorsaa qabatee akkana deema aboo saahibii eessatti deemta jennaan jiimittiin deema jeen kaan beeyta karaa magaalaa deema boorsaa qabatee aboo saahibii eessatti deemta jennaan jiimittiin deema jeen atoo eessatti deemta jennaan ani hattiin deema jeen maal jechuu isaati kaan kajiinjee jimnaastik bika ispoortii baanaa miti kaan kalamadaa kun waan akkanaa kanan beekne jimnaastik ma guutuu beeka malee jiimi kanan beeku maal jennaan anis hattiin deema jeen qubee arabiin lakkaa'ee ibsee beekta akkasii jimnaastik bika ispoortii sanii seenaa qubee afaan arabaati ture jiim maashaallah 15 guuttan hayyee meeqa akkamitti uumamtii eessatti uumamtii maaltu arabni keenya akkam ta'a hidhiin teenya akkam taati ilkeen teenya akkam taati kokkeen akkam taati hafuura moo sagaleedha hayyee maashaallah dafaa dafeen namni dadhabee soo jiraate daddafaa harfiin tun tamaaliiti qubeen tun tamaaliiti hayyee sagalee hayyee tan sagaleeti moo tokko hafuuraa ta'e warri sagalee jettanis deebistan sirriidha warri hafuura jettan ni ilaalla jiim arrabni keenya akkam ta'a hidhiin teenya akkam taati ilkeen akkam taati sagalee moo hafuura abbaa harka keessanii qabdanii bar jiim gidee jettan maaltu ba'a hafuura moo sagaleedha jiim hayyee hawwii jalqabanii ni baramti arrabni eessatti wanti maashaallah hayyee guyyaa tokkichee way akkamiin isin godhaa akkamiin isin godhamee hayyaa wooy bakka koolaa sanii jabaattanii barnaaf way takbiir maashaallah oowisaa arrabaa hidhiin wal jiim hidhiin waltuuti maashaallah hayyee hidhiin teenya waltuuti arrabaa fi ilkeen
hin socho'an. Ayyata sagaleeti. Maashaallah 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 wayyaa rabbii kiyya jabaattan sagalee alatti baatii booda idiin walitti takbiir wallahi laazim mi akkamiin isin godhaa mi akkumaan isin godhu wallaaleera mi akkamiin isin godha bakka maaliin isin godhaan beeku wallahi laazim akkuma kaan isin godhuun beeku haay wargaa isiniin kun akkaan ani yaadu oli naa deebisu jirtanii na gammachiisu jirtan bara way baasa way barattootuma akkanaa kana isaa rabbiin naa fide alhamdulillahi kan hayyi way good way gaafamiin maleen isin bira jiraadhee badhaasa isiniif qopheessa ilmaatu gisee waan kana xiqqochi finne sagantaa badhaasaatis qopheessineeti oowwisuuf teenya sagantaa badhaasaa tana shakkina gaa waan takka shakkina ayyee dhumne wayyee maashaallah maashaallah arraan tana qubee akka galeetti waa xiqqoon goonu hanqa yoo qajeellotti kanatti isinii galuun jabaatte laaffatte kana laaffatte isinii gale haay akka daddabnee karaa itti aanu deemnutti oobusneeti warri muydanis mooqii biriitaa jala kaayati akkanatti haadha abbaa booda gaddaafaan seeradii isinitti himu ayyee idiin waltu itti sagalee baa ayyee maashaallah allahu akbar bar isin ani giseen deebisu waan haariyaa miti bara waliin jehu jirra namni hundinuu waan ifirraa qaama isaarra jehu jiru waan gisee dubbatu sagalee ifirraa dhagayu naatti hima waan biraa waan haareen qabu amma fakkeenyaaf yoo deebisaan isaa 5 taate 5 keessaa ka 3 deebisu jira ka 1 deebisu jira ka 2 deebisu jira sanumaa wali qabee isiniif hima malee waan biraa haaree akkasiin deebisiin hin jiru waan cufaa'u ifirraa agartanii jirtan akka tasaatti sammuu keessa yaadee deebisuu fedhee barreessuu fedhee osoo barreessuu irraanfatee ol darbees ni beeka qaama isaarra ni quba qabaa namni hundinuu if birattis deebisaa sirrii harkata jechuudha. Sagantaa aliifaarra booda deebuun ani na ulfaata yeroo teenyas gumnee yeroo warra hordofu jiruuti isin kun warri booda dhuftan sagantaan kutaa takkaffaa taaliifaa fi maaree qabdu dabartee jirti tankalee keessan gad deebi'aati sagantaan hin haqamtu peejii gaaddisa islaamaa gubbaan dhiiftee achi gadi ilaaluu dandeessan ammaaf kanuma qalbiidhaan naa hojii hordofaa warri haareenii halee hin jiru jechuudha gulee immoo borurraa eegalaati sirriitti sa'aa teenya tana irratti hordofuu qabdan hayyee ay mister mirqaanteemi abshir ay booda akkana gisee akkana hamilee qabdu sana ayyee deebisaa isin hundi deebistanii maashaallah wanni takka wanni isin irraa haftee hin jirtu wanni takka ta'e isin irraa haftee hin jirtu tanuma isin jettaniin gilgaala godhee walii deebisa jalqaba jiima ku jennu dura osoo hin jenne dura hidhiin teenya akka adda banamtee jirti ilkeen teenya fiinxii ol tuqa na hordofa hidhiin akka banamtee jirti ilkeen teenya fiinxii walirra bu'a arrabni keenya garri jidduu deebisee jennamne hedduu deebisee arrabni keenya garri jidduu irgoo sanatti ol maxxana irgootti ol maxxana dura
hidhiin teenya akka dabalamtee teessi osoo sagalee wanta harfii tana jiim jennu kana hin jenne duratti ilkeen teenya fiinxii waltuuti namni hundi deebisee jira isin hundi deebistee ni jirtan maashaallah hidhiin dabalantee jirti ilkeen fiinxii walirra qabamaa arrabni jidduu irguu afaan keessaa haake ol maxxana maxxaneemi mee maxxansaa reebu jettu gootanii jirtu ammaa tan tarra duraan jiim jennee wal jala afarsineemi amma immoo isteeppiin deemna sadarkaan deemna hidhii banaa suuta jedhagaa hidhii banamte ilkee fiinxa waliin tuqaa fiinxa ilkee lameen ilkee teenya waliin tuqinee jirra hidhiin akkuma banamtee jirti hin bal'isnu akkuma dur banamtee jirti ilkeen fiinxi lamee wal tuqa sadaffaa arrabni keenya karrii walakkaa irgoo afaan keessaa ta gubbatti ol maxxana sadaffaa ol maxxansinee jira banaadha hidhiin banaadha ilkeen wal tuqxee jirti arrabni gamni jidduu irgoo gama gubbaatti ol maxxaneemi hayyee eegas booda hogguu dubbisne booda hogguu adda baasnee booda arrabaa fi irgoo hogguu adda buqqaasne booda hidhiin teenya waltuuti ilkeenis gadhiisa ilkeen gool gadhiisti arrabaa fi irgoonis gool gadhiisanii eegas booda hidhiin lameen waltuuti duraan faallaa akka faallaati duraan arrabni banaa ta'eeti ilkee waltuutee arrabaa fi irgoo waltuutee jirti isteeppii sadeen kanarratti hogguu dubbisnu ilkee fi arrabaa fi irgoon waltuutee ibsoo wal gallakkisteeti maal ta'a hidhiin duraan banaa jirtu waltuuti faallaadha haa jennu amma qabdan hidhiin adda banaa ilkee waltuutee irgoo fi arrabni waltuqanii jiranii haa adda buqqaasnee ilaallu jiim hayyee maashaallah harfii jiim akkamitti akka jennu barree jirra ammoo hafuura moo cheekappiidha itti deebina hafuura moo sagalee namni hundinuu sagalee deebise wanti sagalee ta'uu fi hafuura ta'uu inni beeknuun haa jalqabaa harka keenya duraa qabnu jiim hafuurri oowwaas ta'e qabbanaa ba'u ni jira hin jiru kan lammaffaa hogguu jennu waan takka ammaas wanitti cheekaappii takka qubeen takka ta hafuuraati moo ta sagalee jennee dabaluudhaaf ulaagaa sagalee fi hafuuraatti adda baasnu jira qubeen takka hafuuraas sagalee isa baastu jira qubeen takka ta sagalee qofa baastu jira qubeen takka ta hafuura qofa baastu jira fakkeenyaaf qubee saa ta jennuun tun hafuura abbaa madaala qaba madaala qubeen hafuuraati moo ta sagalee jenneetti ilaalu funyaanii madaala isaaniiti funyaanii madaalaa deema fakkeenyaaf tana deebina qubeen tun ta hafuuraati moo ta sagaleeti jechuu beekuudhaaf harfii tanaa jennu funyaan keenya qabannee saa jechuu ni dandeenya qubeen tun ta hafuuraati qubee tana hogguu dubbisnu saan funyaa qabannee saa jechuu ni dandeenya qubee jiim kanamee jechuu ni dandeenya funyaa qabannee ayyee mee ilaala funyaan qabaddaa qubee jiim harfii jiim tana yoo funyaan qabannee sirri jenne qubee hafuuraati jennaan ammoo qubeen abbaa fedhee yoo funyaan qabannee jechuu dadhabne qubee sagaleeti walii gallaa hafuurri afaaniin hin ba'u funyaaniin baakisee sagalee isa dubbisnu qubeen hogguu dubbisnu qubee sagaleeti jennuun hafuurri afaaniin hin ba'u hafuurri funyaaniin beeti sagaleen afaaniin baati yoo funyaan qabne hafuurri hin ba'u haa sagaleen jechuu hin dandeenyu kanaafuu ayyee hafuurri
ka qilleensi gizee akkana jenne bahu hin jiru. Eega jenne jiim jenne booda hafunyaan irraa gabba'u jira. Hafuura funyaanii bahuu fi hafuura afaanii bahus akkati cheek goonu akkati adda baasan ni ilaalla. Mee qubee tana jiim gizee jennu funyaan qabadhaati jiim naa jaa jechuu ni dandeenya mee ayyee mee funyaan qabadhaa hafuurri keenya gurraan nu ba'a. Moomina barachuu waalaikum salaam dhiyaadha. Moomina meegaa sagantaa inshallah mee boodana dubbisi bilbila kiyya kannaaf. Moomina boodana dubbisi takka feesbuuka usmaila booda asumara naa barreessi booda gizee sagantaa fite booda mee ni dandeema akkana laal. Maashaallah. Kanaafuu qubeen abbaa fedhee qubeen as keessa jirtu tallachuu baastu ni jirti. Qubee hafuuraatii fi sagaleeti jennee dabaasna inshallah booda. Tan funyaan ingizee qabne jechuu hin dandeenye jira san qubee sagaleeti. Tan funyaan ingizee qabnu akka feenetti sirritti rahaa goonee akka kan cinqine jenne qubee hafuuraati. Waliigalee amma maashaallah. Kanaafuu qubeen jiimtun qubee sagaleeti moo qubee hafuuraati? Qubeen jiim qubee sagaleeti moo qubee hafuuraati? Meenaa deebisaa. Qubeen saa qubee hafuuraati jenneeti bira qubne. Sirriidha. Laaftumattuu hafuuraa gad dhiibama jenneetu jalqaba waan asuun jecha sirrii akkasi. Qubeen jiim qubee hafuuraati moo qubee sagaleeti? Egaa dhugaadhaa warri dalagaarra jirta warri isiniif hin mijoone sheer godhaatii taayimilaayinii keessan irratti isinii baha. Eegas booda sa'aa feetanitti hordofuu ni dandeessan. Sheer godhadha dura. Juu booda bilbila. Kanaas bilbila. Ayyee. Okay. Kanaafuu qubeen jiim qubee sagaleetii jenneen. Maashaallah. Isinii gale. Takbiir. Munaa Oromoo qubee sagaleeti malee qubee hafuuraatii miti. Sababni munaa ogguu qubee jiim jennu kana yoo funyaaniif qabdee qacalleetti qabsine jechuun dandeenya. Hafuurri keenya gurraan nu ba'a. Kanaafuu sagalee yoo hafuurri afaaniin bahe qubee hafuuraati jennaani. Wanni afaaniin bahu sagaleedha malee hafuuraa miti. Hafuurri gurraan funyaaniin baha. Yoo funyaan cuufne gurra lameen nu dhiiba. Kanaafuu qubeen jiim qubee sagaleetii jennaani. Allahu akbar. Takbiir. Maashaallah. Ayyee. Daqiiqaa 20 qabna. Meelilli ifi hara meelilli. Maashaallah. Mee badhaasa keessan. Ittiin fufu abshiiruu ittiin fufu. Rakkoon hin jirtu. Har'aan tana yoo xiqqaate. Ayyee. Inni deema abshiiruma. Isatti aanutti hin dabarra. Meeqa badhaasa keessaniin akka if badhaasaniin isin eegu jiraan osoo if badha. Wayi sagantaa irraan jira. Ayyee. Ammi walumaanuu umni dheertuu nu haa kannu. Dafaa gaa badhaasa keessaniif badhaasa ililii akka if badhaasanii isinirraa eeggadda. Ililii akka if badhaasanii isinirraa eeggadda. Dafaa deebisuu keessaniif. Dafaa Allahu akbar ililii. Warri ililii hin qabne takbiir.
abshiruma isinii fi nuufaan qaa rabbiidhaan alaafis hundaa'uun alaafisee jira rabbiidhaan alhamdulillaahi garuu yerootti fayyadamuudhaaf jechuma ayyee ittiin kontiiniyaa booda gizeen bokokee booda gizeen dadhabeetiin ji'a kute dhufteen ol kaastee lafarraa ayyee kiri kana jala keessatti akka makiinaatti makiinaa gizee gommaan bukkee kasi dhodhanii na ol kaastan maashaallah ayyee karaa harfitti aantu deemnaa ayeeti fumna abshir harfitti aantu haa jennaan haa ayyee osoon gaaffii isin gaafanne waa'ee kanaarra hin gaafanne dura haa jennu tara shan haa jennu ayyee haa haya ammas tunis tajaa'ibaati harfiin tunis tajaa'ibaati harfiin tunis way sagantaarraan jiraa natti bilbilinaa wuy ayyee hafuura taakka hafuura ayyee haa hafuuraati jettan haa ilma hafuura laa ajaa'ibaa humna qabu akka bubbee saniif baa ayyee hidhii teenya kam taati ilkeen teenya kam taati arabni keenya kam taa kokkeen teenya kam taati hafuurri bikkatamii baa daa'e maashaallah taafuuraa dhukkee irraa kaasnee jira harfiin jaaffaa harfiin arabaa jaaffaa taafuuraati ayyee hafuura maashaallah kanaa barbarattoota kiyya way dhibbarraa dhibbaan isinii kanaa bar ala koka keessaa baa ilkaan keenya amina sulee maashaallah abu khaalid islam no hiwate qoonqoo kee afaan oromoo kun bal'aa wallaahi lazim maashaallah kaan sagalee jaa kaan qoonqoo jaa maashaallah ayyee haya ta sagaleetii dhibbarraa dhibbatti bikka hafuurri irraa ba'us dhibbarraa dhibbatti deebisu jirtan ayyee maashaallah hafuurri eessaa dhufaa laagaa yookaan qoonqoo keessaa dhufaa bayyaan biyya koo oromiyaadhaasa wayanii kunis wallee ijjiti waan katabbii haa malee dubbisuu na dadhabdeessa maashaallah ati dura deebisee bayyaan koo aminaa sure deebisu jirtan bare isin cufti deebisu jirtanii guroorroon taafaan amaaraati jechuun afaan oromoottis namni tokko tokko itti fayyadamuu jira guroorroo maashaallah ilkaan keenya dabanamaa sirriidha maal hoolaa namaa deemtee nagarii koshokoshtaa miti fiillafitii namaa dhaabbatteen tanaa agartuu dhiira taanaan jee beetaa tokko dura osumaasu jiru lamisaale aboo fakkeenyaaf jii jenneen beetaa inni shawaadhaa fakkeenyaaf jii maal fakkeenya lamisaale maal fakkeenyi jettuu lamisaale jettu tokkuma miti lamisaale fayyadamna kuni bara afaan alagaati afaan oromoo amaaraati jenna boo miti akkana fayyadamna warra adiisaa jee barisaa tokko maal nu jee afaan ni ergifatama sirrii ni ergifatama dhugaadha amma harargeenis akka irra guddaa afaan arabaa fayyadamti kanaafuu
afaan abbaan fedhiin ergifata. Amaarii mataan isaa afaan Oromoo fayyadamu. Abbaa warraa guddifachaa lichi. Abbaa warraan jaarsa jechuudha abbaa guddifachaa lichi ilmoo guddifatan afaan Oromooti. Kanaafuu ni ergifama. Kana maakiidem maxaxxii xaxxaatee sakkarte farshoo dhudeetii machooftee haraarra kuftaati ifee gadhuun jaajeeje. Maxaxxii xaxxaatee sakkarteetii magariirratti wajjirtaa tajaajilkate. Jaaje ifiifuu dhugee jiraa barje. Mal sima wayne sima antiloku maxaxxii xaxxaatee sakkartee magariirratti wajjirtaati tajaajilkate. Jaaje ajaa'ibaati bar. Way gud tunta nama baasaati. Baasuman jettanii. Eegaa maashaallah maaliif hoosiya? Guruppii qabnu booda irratti haasofnaa yaadoo qabaattan sagantaa booda inshallah sagantaa booda irratti haasofne. Kanaafuu Ayo jajjabaadhaati jajjabaadhaati sagantaa tan hordofaa booda irratti akka akkas hin jenne maashaallah baga naa hojii jiraattanii inshallah naa hojii tura. Abu Khalid gareen qabnu nuti garee irratti osoo hin ta'in asirra yoo barannee wal fayyanna. Gareen waan laayifii wallaalanii wal fayyidan akka tasaatti garee jennu kun waasaappiin na fakkaata. Waasaappiin abshir umaa rukkoon qabu akka mee maal jenne jiibira jiraami way mangadii naa abshir maal dhiisna Aminaa Sulee maal dhiisna eegaa nasirran malee beeku ani yeroo hedduu banneeti gatiin islaamaa yeroo hedduu waasappii bannee waasappiin moobaayil nama jiru cufuu fi waan adda addaatiin malee bu'aa namaa fiduu agarree namni sagalee isaa waraabeetuma arra laalta waan laayifii hin taane akkamitti akka baratan inni hangalu. Kanaafuu yoo barsiisaa ta'e akka nama kutaa keessa jirutti nama barsiisu bakka itti baratan qofa addasne ijaa sanii barbaada. Kanaafuu booda ol mari'anna guyyaa fi maarree booda ol mari'anna inshallah ammaaf sagantaa hordofnu. Harfiin haa bakka itti uumamtu maashaallah arjaa uuman. Abshir wa alaikum salam walumaanu ayyeegaa abshirti kun ayyee isinummaan gammaddanii hamugees waniin akkana lafoommaadha hamugee je'us akka mirqaanee taa'ee sagantaa hordofuuf hin deemu. Sagantaa osoo hordofuu fedhu biraa yoo rafee xiqqoo dadhabaadha xiqqoo namaatti ulfaata. Abshir warri barachuu feetan asumarra baradhaa obboleeyyan kiyya asumarra barannaa anis akkanatti hin gammadaa oguu namni gaaffii gaafadhee waan hin himuuf san galeef moo galleef irraa hubadhe gaarii kaan ammoo fuudheetuma achirratti taa'ee dhageeffate moo dhageenye irraa fayyadamne waan hin quban qabne jecha anilleen waan itti gammadu hin qabu bilaashi lafaa yeroo naa mijaa'e godheeti yeroo naa mijaa'une namun harkan jee afaa tanaafuu akkana goonaa inshallah waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh dhiyaadhaa warri deebisaa deebisaniifis waasaappiin gizee firraa gubuutaa bara waasaappiin gizee firraa gubuutaa namni waasaappiin gaafa feesbuukni reediyoo qofa dabarsu fakkeenyaaf gaafa waasaappii kana guruppii jalqaban ani reediyoo risaalaa wajjin dalagaa ture
2040 amata sadi afur dura reediyoo risaalaa jalqaba reediyoo risaalaatii fi reediyoo BBN jira. Akka tasaa yoo warri hedduun kabiyyaa rabaa kaduraaniin argee jira. Maqaan kiyya Sinee Alii jechuudhaan sagantaa amantuu amanuu baatu achirra dalagaa ture. Ammas majlisa biyya teenyaa hajahuu fi waa'ee mootummaatii fi kan achirratti sagantaa dabarsaatiin ture. Torbaanii guyyaa sadii gamaa gamanaa sagantaa hedduus barreeffama namni adda addaa barreessee nu ergaa sagantaa sanaa fi Hizaam Ibrahim. Ammaan tana ijoollee ammaan tana nuura guddaa keessa daleedu hundaa hojiin dalagaa ture. Osoo nuura guddaan hin jiru reediyoo risaalaa hojiin dalagaa ture. Gaafa sani waasappiin bee sagalee qofaatu feesbuukiin fayyadama. Barreeffamaa fi sagalee eega gaafas. Viidiyoon hin jiru ammaan tana laayif eega jijjiirama teekinooloojiin jijjiirama gisee fidaa dhufe nuti sammuun jijjiiramnee akkaataan itti fayyadamu jijjiiramuu qabamu bikkumatu sanitti taa'uu qaba. Kanaafuu akka nama gaafa Haile Sillaasee gurraa duute adaraa Haile Sillaasee ha mangistuun jiru bara adaraa Haile Sillaasee ammallee ka yaadig jiru adaraa Haile Sillaasee ammallee ka ijoolleen Oromoo qeeroon waan adda addaa uumtee jijjiirama kana fidu jiru adaraa Haile Sillaasee yoo jette rakkoo. Kanaafuu waan duriin dhiisaa waan durii miti namni jijjiiramaa hojii deemu abshirtii humna homaa rakkoon qabu. Maashaallah. Ayyee kanaafuu harfi jimit dabarra akkaataatti uumama isaa deebisaa isin deebistan qofa. Deebisaa isin deebistan qofa kan dubbachuu deemu. Ahmad Omar waalaikum salaam dhiyaadhu. Ayyee qubeen jiim ta agartan tun jennee bira qunnee jiru. Qubee haa itti deebina. Kan jenne haadha. Abshir. Anis akkanumatti itti fufaa. Ilaanqa xumuraatti ilaanqa kana booda egaa kana barree booda tajaajilaatis jedhama rakkoon boodarra wal mari'anna amma haatti haa dabaru. Haa gisee jennu hafuurri keenya kokkee keessaa ba'a. Hafuurri keenya kokkee keessaa ba'a. Kokkee keessaa ba'u qubee haa tana sirri afaan inni tajini banamti afaan keenya banamaa wanni waltu kun jiru arrabni keenyas bikkasaa jira. Ammoo wanni haa tana nu uumu hafuuraa fi hafuura kokkeen tun bikka sadii quudamti ta jalaa ta jidduutii fi ta gubbaati. Bikkatti uumamtu ilaalle isiinis. Qubee hafuuraati haan ammallee kokkeerra uumamti kokkee tamirratti akka uumamtu puruufii ilaalla. Akkanatti isinitti himu. Wanni hundinuu puruufii ta'aa waan cheekitti goonuu qabdi. Ulaagaa itti madaaluu qabdi. Ulaagaa madaalaa sadii wajji ilaalaa deemu. An akkana jee isinitti himuun nan gammachiisu. Harbiin tun funyaanirra uumamti ijarra uumamti akkana qabadaa jee yoon deeme bu'aa takka isiniif finne. Yeroo hundaa akkana jee jettanii deemtan nama dabtararra katabatee bidee dabtarri hin jirre yoo na xannaan hin arginu. Kanaafuu yoo naa hojii deemtan akkana godhaa. Cheekaap ilaallee anis ni gammadaa isinis qabatan jechuudha. Bu'aan irraa argattan anillee bu'aa argachuu keessaniif ni gammada. Rabbi khayrii itti nu haa katabuun hundaa'u. Kanaafuu haan ta kokkeeti. Qubee kokkee irratti uumamtu hafuura qubee hafuuraati. Hafuurri keenya isaa ba'a. Wanni lama qaama keenya keessaa daddabuu qaba. Harfii tana sirrii jechuu keenya. Haa tana sirrii jechuu keenya. Takka garaan keenya akka nama xuncaa booksiin dha'uu jiranii takka garaa keessa dha'uu jiranii akkas ta'uu qaba. Hafuurri isaa ba'a harkisama. Garaa kana keessaa waan wanni takka dhabuu qabuu qaba. Ammallee akka nama dachiin marteenitti fakkeenyaaf oguu namni takka dachiin maruu ni deemtu sammuun akka tokko taati. Waan lameen kana yoo qabaate harfii kana sirrii jennee jira. Kara sadi jenna. Haa. Ayyee garaan keessan akkam ta'a? Garaan keessan handhuura naannoonni handhuuraa akkam ta'a? Haa walitti butamuu qaba. Bikka handhuura naannoo handhuuraatiin garaan keessa walitti butamuu qaba. Achi keessa dhommooquu qaba. Harfiin tun sirrii bahuudhaaf. Garaan keessa achi dhommooquu qaba. Ayyee haa. Mataa keessan akkam isin ta'a?
akka hogguu harfiin tun sagalee likkibbaate hogguu sagalee afurrii likkibbe garaan akkasitti ichi deemee afurrii likkibbe mataan akka tokkotti bishi nama ja'a yoo akkana ta'e harfiin tun sirrii jettanii jirtan yoo akkas hin taane irra deemine jenna garaan sirrii garaa wali butamuu qaba garaan keenya wali butamuu qaba harfii tana sirrii jechuudhaaf laala achee godha maashaallah maashaallah walumaan rabbi nu haa jiraachisu sirrii humnaan butama garaan keenya yoo jenne waan biraati sagaleen sanuun baane afurri keenya asiin ba'u sagaleen sirritti qubeen tun ja'amu garaan keenya wali butamuu qaba ajje yoo butamuu baate harki jirtani maashaallah qixa sagalee garaa wali butamee hafuurri jalaa ol bahee kokkee tana keessaan ol bahutti sammuun teenya akka nama bishbish nu jetti maashaallah egaa ulaagaan qubee harfii tanaa hidhii fi arrabaa fi irgoo fi maarree miti ilkee miti ulaagaan sadeen takka hangaraa garaa wali butamuu qaba jenne lamada hogguu harfii san jennu akka nama dachi maruu ni deemtutti sammuu mataan akka tokko ta'uu qaba harfii ulaagaa sadaffaa laal qubee kokkeeti jenneeni qubee hafuuraa qubee kokkeeti jenneeni kokkeen tun bakka sadi qoodamti ta jalaa ta jidduutii fi ta gubbaa ta jalaa bikka tana bikka dhooqa kana bikka tana laal as jala hogguu kana goone dhooqni bikkisi waan akka lafee jirtu kana kan jidduu bikka tana xiqqoo asirraa ol baane kan gubbaa bikka arrabni nii fi bakka arrabni gama duubaatii fi kokkeen itti walitti dhuftu kokkeen gubbaatii fi arrabni kara duubaa bikka itti walitti dhufuun kokkee jidduu jennaan kokkee gubbaati jennaan dhiifama ibnu ahmad waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh yeey siinee alii gizeetu kana gara bashina ja wayyee bagana gayaan dhuftee kootu ayyee ka gubbaati ka jidduuti ka jalaati wanni hundinuu hujii malee eftee jirti wanni hundinuu hujii malee eftee jirti ayyee haa jennu ta gubbaati moo kokkee gubbaati moo kokkee jalaati moo kokkee jidduutiin ilaalla ayyee harka keeysan kokkee gama jalaa kanarra kaayaa uraa bikka tanarra asirra kaayaa harka keeysan quba keeysan tokko asirra kaayaa keeysanii bilisaa oromoo maashaallah amma isaa dhufta addee kiyya way saahibii siyaadee bar hay eenyu wajjin haasoo isaa marufta bilisaa yees bilisaa bagana gayaan dhufte dhiyaadhu saatana feetanii booda wal mari'annaa hayaarra sagantaa tana irratti wal mari'annaa abshir warri haareen immoo dhufuus qaama isaanii bijjaa hojjira fardiin kana inshallah irra wal mari'anna ammoo harfii tana haa laallu quba keeysan kokkee gama jalaa irra kaayaa hayyee quba keeysan gadhiibaa kokkee tana gadhiibaati harfii haa jen tana jaa sagaleen baate moo hin baane laala hayyee jaa an sagaleen xiyya likkiboo jirti sagaleen teessanoo halima waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh
kokkee jalaa keenyeeti kokkeen takkaasii ta jalaa bikka uraan tun jirtu sibiila lafee gama qooma gubbaarra jirtu hayyee sagaleen tiyya baate teessanoo baatee jirti moo hin baane mee yoo baate hayyee okay ha gubbaa keenyu ha jidduun keenyu as keenyee akkasi jidduu walitti qabnu hayyee kokkee gama gubbaa qubaa keenyaa keenyu ha jidduutti miti ha jalaalaallee ni ba'a afurii ni ba'a harfiin tun ni daleeyti kokkee sadeen keessaa ta jidduutti moo ta jalaatti moo ta gubbaa hafuurri keenya likkitti yoon baane harfiin san bikka hafuurri keenya likkitti nu ba'u didee achirra uumamti beeynu kanaafuu ni uumama bira dabarre guba leeyna qabaa qubaan as jalaan bikka kanatti qaba anaaf naani ba isinoo mee ilaalaa Khadija waalaikum salaam dhiyaadhu isinoo mee ilaalaa isin himi baa isinoo mee sagaleen isiniif baati ilaala okay asli baate ijoolleen qumbii baateef mee taphaa horii isinii baate kokkee jalaattis ni baati kokkee gubbaattis ni baati ayyee waalaikum salaam biiftuu wadaayee dhiyaadhu ni baati okay kokkee jidduu laala kokkee jidduu rakaa haa kokkee jidduu rakaa'e quba keessaniin kokkee jidduuchi dhiibaa Usmaanoo ajjeesuu deeman jetti jeena quba keessa kokkee jidduu rakaa kokkee jidduu qubaan achi dhiibaati harfii tan ijaa kokkee jidduu rakaa way maalittiin isin duraa du'a ammoo ifin ukkaamsinaa eega calootti ifin qabinaa qaceellotti ifin ukkaamsinaa hafuuri isin kutamu ilmaa hafuura garaa keessaa fiduu dhiisiiti waa takka hojjechuun dandeessan qabnaan egaa namni kokkee kiyya naa dalagu didde kanaafuu harfiin tun harfii kokkee jidduuti tanaafi namni tokko yoo nama ajjeesuudhaaf yoo siin ajjeesa jee as si qabe hin duutu daftee hin duutu gama gubbaa si qabe daftee hin duutu maal ta'a kokkeeteetii wali jallata malee daftee lubbuun siree isaan baatu kalamadaa kokkee gama jalaa yoo si qabe ammallee karaa jalaa kanaa si dhukkoo malee daftee lubbuun siraan baatu kokkee gama jidduu yoo si qabe kokkee waliin maxxanteeti hafuuriin ba'u kanaafuu namni dafee du'a as qabnaan namni dafee du'a yeroo ni qabda gama gubbaa yoo ta'e gama jalaatti yoo ta'e yeroo ni qabda hafuurri haa guutuu ba'uu baatullee akka ba'uu jira asichee goonee jira jennee baasnee jira
asitti laa jennee baasnee jirra. Asitti immoo abadan hin danda'amu. Wanni hafuuraa hundinuu kokkee gama jidduutti irraa sochiin jirti. Kanaafuu harfiin haa harfii hafuuraa fi harfii kokkee gama jidduutti uumamtu. Waliigalee harfii hafuuraati. Hayaati Ahmad guruupiin qabnu. Hai bu'aanis bu'a akka tokko ta'eetiin barru wanta dhuge waan hin dhuguu naaf Abdallaa Muummee maaltu gammachiise sagantaa tana biyya koo Oromiyaa ayatii isa kakiyyaa taateemi aboonis bar muddameetiin akka ta'u afuriin okkutamee wanta dhugee wanni nu gannaa deemu diddeen afaanii facaatee bar magan maashaallah harfiin haa dhibbaa dhibba nu galtee jirti akkasiimi inshaallah maashaallah sa'aan teenya daqiiqaa wayi dabartee eegaa miidiina dhugaa keessanii maashaallah takbiir deebisaa sirrii deebisuu keessaniif arkachuu keessaniif takbiir arraaf harfi meeqarraan takka lama sadii nuuqiya akkana firifiritti yoo labbu goone amma isinii galee moo isiniin galle wanni kun abdii naasir maashaallah dhiyaadhu bagana galan dhufte mirgaaniin dhugu jira kun mirga akka tasaatti namni feesbuuka hogguu fayyadamu kaameeraa lamaa jira kaameeraan tokko gamanaati ani maaliif hagamanaa fayyadaman hagamanaa wani fayyadamaniif as keessatti yaada ummataati maarree ifilaalaa as keessatti barreeffama ummataa laalaati ifilaalanii wanti inverti godha daawwitiin akkanuma daawwitii keessatti ifilaaluuti gargalchaa godha ani ammoo akkana fayyadamutti hin jiru moobaayil kabiraatii moobaayil dabarsu jiru asiin na waraabu jiru yooniin akkana godhe hatabbiin silaa akkanatti as deemtu tun gamana deemti so waan kana ta'eef wanni hundinuu akka orijinaala jirutti isiniif dabarsuuf moobaayil biraatiin kan dabarsu jiru moobaayil kun ammoo cheekaappiin itti godhu jira kanaan ilaalu jira tanaafuu mirgaaniin dhugu jira ayyee amma fakkeenyaaf Sheekh Anwaarii fi Anasfaan gisee dabarsan namni biraatti gisee dabarsu waan ifi garagalchu jecha mirgi isaanii bitaachi isaanii mirga ta'a anammoo mirgi kiyya mirgumaa bittii kiyyaas bituma walii galee gisee biraatis kaameeraan fayyadamus likki koompitaraaf kaameeraan fayyadamaa akkuma jiru nafaasaa akkasii dabarsaa jechuudha gaaffii bareeddaadhaa baga gaafatte egaa hamma durii takka gisee namni mirga isaatiin dhugee kaameeraan wanti moobaayil akkas godhu bitaachaan dhuga isheenii jaan amma immoo eega wanni kun barame booda Usmaa'il Ali Shoofideeti mirga isaa haa dhugaatiin dhuge mirga isaa haa dhugaatis mirguma dhugaa godhee isiniif fide akka waan sanitti garagalchee sammuu namaa akka fudhanne namni biraalleen akka fudhanne gaaffii bareeddu gaafattee jazaakallaahu khayral jazaa hedduu galatoomii namaaf adda baasuun gaarii egaa namni moobaayil tokko fayyadamu kan ifisiisaatiif garagalee fayyadamaa ani lama waan fayyadamu jecha kaan sagantaa dabarsaa kan ittiin cheek godhaa jira gaaffii bareeddu takbiir deebisuu keessanis takbiir abshir saantu yoo isinii taate sumatti fumna umara kongo waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh dhiyaadhaa ayyee Aminaa Suleemaa jette
abshir hin jijjiiru bakka eega isinii taate anis naa taate irra walii gallee Abu Hamza amin amin walumaanuu nu adeereessu warra hojii jiraatee warri raabalee wal barsiisee ilaan kadhu waa baratee ilaan ka xumuraa warra hojii jiraatu nu haa godhu ayyee arraafasi gabaabsine darsii gizeetaan itti deebinaa inshaallah waalaikum salaam dhiyaadhaa eegaa takbiir hin jennee bararaan tan amin amin isini tolaami maashaallah waalaikum salaam dhiyaadhaa warri amma dhuftan dhiyaadhaa hayyee waan mareenu ni qabdanii sa'aan tunnuu taatee jettanii mee warri sa'aan tunnuu taate isa amma akka ammaa tan itti nuufufii jettan ammoo sagantaan silaa kana dura turte sagantaan harfi sa'aan ammaa tun silaa tan aqiidaa salafaati yoo sa'aan harfii tunnuu taate jettan aqiidaa salafaa gamasiin jijjiira yoo sa'a sanii dura nu jireettan aqiidaa salafaa as godheni sa'a isaan godha kanaafuu osoon sagantaa harraan baasu deema silaa abshir yaada keessan fudhachuun dirqamaa mee nuufi naaf himaa warri huruufa kana akkana jiru kana barbaadan peejii gaaddisa islaamaa tanarratti poost godheetiin jira waliif sheer godhaa daawuloo godhadhaa akka isinis hin darare anis isin darare isinis nan darare kana booda borurraa eegalee harbise asirratti miti koompiterarra taayitiin footoo yookaan harfiin peejii gubbatti poost godhe sanirraa isin qaraasisa namni hundinuu dura daawuloo godhadhaatii ilaala maashaallah maa jee billisaan oromoo egaa isaa takka duratti dhuftan isin anis akka wulii egaa hanqaan waa qoqopheeffadhuuti maal jehuutiin xiqqoo wanta ta'e inshaallah sa'aa mataarratti san dura qophaa'ee maa jee kostar jee akka sheekaafaatti faastaxxaa akkanatti boonii akka nama footoo hoo jiru gaafa kaanii boonii akkana wanti dibate beeyte meekaappii faa wanti dibateeti ayyee ayyee maashaallah walumaan rabbi irraa jaalatu ayyee isaan arjaa umar darasaa hedduu qabdan jette darsii jette moo darasaa jette darsii dila qabna yoo darsii taate darasaa ganaa moo horu jira ani xiyyaafammaan horu jira ani eegaan internet kanarratti ol bee aqidaa salafaa kutaa ja'a sanuu dukkanabaa keessatti eegaa ani edumaa fi arraan internet gubbatti farke edumaa fi arraan internet gubbatti farke jechuun kiyya hamma duraa akka tabaatti namni qalbiidhaan hordofu jiru edumaa fi arraan kanaan arke darasaa ammaan tana rabbi naa wayyeessu edda nama 170 ga'anii turanii har'a garuu nama 202 gad deebi'anii har'a guyyaa maali sabtii fi aladaa boqonnaa irra jiraan sana namni deddeemee maymuutiyya maqaa kananarraa jijjiire maymuutiyya gujee tiyya taa usmaa'il kaniin joo isaanii namni maymuu qofaan jaa siin taane isaan tun an duraan akkasittiin baase 10 AM akka Ameerikaa akka horii USA jiru 10 AM irraa mee sagantaa darsii tana isaan itti baasee ilaalaa isinitti himaa
rabbitti buusi rahmata kee guddaadhaa fi bikaa amma nuuri hudaa. Ayyee sagantaan darsii tanaa duraan akkinti baase USA warri jiru 10 AM ilaanka 11 AM warri Kuwait jiru 7 AM ilaanka 8 AM warri Suudii jiru 7 AM ilaanka 8 AM warri Yaman jiru 7 AM ilaanka 8 AM warri Egypt jiru 6 AM 6 PM dhiifama irraan deebi'a. Ameerikaa qofa AM dhiifama. USA warri jiru 10 AM ilaanka 11 AM jerry kan PM. Kuwait 7 PM up to 8 PM. Saudi, Yemen, Nairobi warri jiran 7 AM ilaanka 7 PM ilaanka 8 PM. Egypt warri jiru 6 PM ilaanka 7 PM. Dubai warri jiru 8 PM ilaanka 9 PM. warri Suudiin jiru 5 PM ilaanka 6 PM. warri Lubnaan yookaan Libaanos jiru 6 PM ilaanka 7 PM. warri Ingilaand jiru 4 PM ilaanka 5 PM jeetiin sagantaa baase. Akkanattiin godhee maashaallah dhiyaadha. Waalaikum salaam. Maal? Doodaa goroo. Sa'a mee Dubaay ammaan tana sa'a meeqa? Dubaay 11 AM dha. Way mee usaa isin. Oh sirri 11 12 AM dha. Haa isitee waa bakka godhata boose 12 AM warri Dubaay jiru saantu Saa 12 quarter past 12 emila sirri. Waalaikum salaam dhiyaadha. Egaa sagantaan mee boru sagantaan maxxansu 12 AM sirriidha. warri Dubaay jiru sirri akkumaan hin jeesan. Kuwait ani ayyeen Dubaay 12 sirriidha. Amma sirriidha. Saa hayyee maqaamee okay. Dubaay sirrii Dubaay daqiiqaa 12 wajjin 12 daqiiqaa 12 wajjin saata kan dura deemti Dubaay. Saata kan dura deemti daqiiqaa walqixa sa'aan takkaatu nu dura jira. Akkasii maashaallah. Mee hundaafuu boru darsii osoo hin seenne dura darsii osoo hin eegalle dura sagantaan baase isinitti himeetiin tan keessaa sirraa'uu qabdu osoon poost chirtiin goone dura sa'aa fi warra Dubaay warra maara jee baasee isinitti himeetiin abshir isinitti himee tan fooyya'uu qabduu fi tajijjiiramuu qabduu fi wanni itti ida'amuu qabu wanni irraa irreechuu qabu isinii hojii warra hordofaa namni sagantaa hordofuu hojii wal mari'annu malee rakkoodha. Kanaafuu isinii hojii wal mari'adha walitti deebina. Namni rafuu jiraansa nama dhibbaanii maal amma hirriba kutanii jira. Ayyee Awurooppaan tun biyyatami Awurooppaa homannaa dhufuu dideeban. Eewwaa Ijiptii sirriidha. Ijiptii PM moo AM dha Fooziya. PM dha moo AM addanaa baas Ijiptii.
Jarmanis gaa maqaa katabachuu qaba. Abbaa gaa qalamaan bitadda maqaan katabadda. Warri ayyee warri sagantaa tan hordoftan dirqama gaa ammaan tana katabachuu qaba. Maqaan asirra yaamii ala maqaan haariin ni jiru kan itti dabalu bikka jirtan naaf himtan. USA Minnesota kan hin qabadde. Minnesota takka Kuwait lama Saudi sadii Yaman afur Egypti shan Dubai ja'a Sweden torba Lubnaan saddeet England sagal Nairobi kudhanii London qabaddeetiin jira. London England takkuma ayyee Londoniin godha. London bikka biraa Gruppiin qabnu Madiina. Gruppiin taphannu nuti. Denverii jira ammas maqaa wayyaa tokkicha. Wayyaan biyyaan hin beeku. USA Denver. Ayyanii sirreessa sa'a teessan sanis Denver. Wayyaaniin kun akkamiin ta'a? Abshir dabarsu jira nadisi. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi lazim. Amma silkiin bilbilamu waalaikum salam jaani. Hai akkuma juu jettiin siyaadadhe wallahi lazim. Anuma siyaadadhe dhufee gattaa'e assalaamu alaikum jette. Bagara gaa dhuftee dhiyaadhu. Bargaa sagantaan edaa saatana dhuftee saatana galtaan isa dalagaarra. Warri Itoophiyaa jiroo konnekshinii ni jira. Warri Itoophiyaa jiruu fi warri Naayiroobii jiruu fi maarreen warri Suudii jiruu fi warri Yaman jiruu kun Kuwait jiru saan takkum. Ordoni natti katabaa mee natti hima. Ordon. Rabbitu buusii ordon. Ordon. Adee bargaa. Ya warri jiru Ordon Rijus aye Ordon Makka Suduma umata kadan dumanta tu Abo bilisa Oromo ati achira na senta ko ne way connection kan qabdan sa mashallah warra Itoophiyaatis ni katabadha. Waay biyyatti Adaamaa Oromiyaa. Kan hin dura katabu qabu kanaar wallahi lazim. Sooriyaa jirta Aminaa Sulee. Ayyee. Wayi kana ne himaa sa'a teessan hunda akkasii wal qixxeesseetiin. Ya peliti Islama, ya shamarri Islama. Ayyee adda ba'u deemna. Nashidaa takka isin afeereetiin adda baana. Uma booda waliin qixxeessa harsaa teessa wal qixxee bikka kanatti Naayiroobii. Najaaji Naayiroobii jirta? Ayi booda gabbaatu naa gartaa oga. Keef jettee markana raawwatte. Ayyee naa barreessaa sa'a biyya jirtan sa'a sirreesseetiin iddoo wal qixxeessee isinirra fidee paarlamaadhaa beektaa amma booda anaaf isin. Anaaf isin akka paarlaamaa hojii daleen. Boodaan isinii godha amma gaggabeetiin jira beektaa. Haya rabbi isin haa milkeessu umrii isin haa dheeressu haalli mijoineefis
rabbi haa mijeessuuf kan dalagaan butuchaa ooltees rabbi gabrummaa tanarraa isin haa baasu rabbi biyya teenya bilisoomsee nu hundaa'u baqattummaa fi gabrummaa jalaa nu haa baasu rabbi nu haa milkeessu rabbi qabeenya keenyaa boora keenya keessa nu haa galchu rabbiin bikka gabra namaa taanurra warra gabra biyya biraatii fideetee daleessisu nu haa godhutu rabbi nu haa razaqu addunyaa kana nu haa milkeessu rabbiin jannatul firdoos nu haa naqu rabbi dadhabbii hundarraa najaa isin haa baasu ka biyya alaa jiru kan dalagaa bututaa ooles bulii rabbiin dalagaa qabeenya isaa kan dhuunfaa ka sa'aa fedhe dalagee sa'aa fedhe dhiisee sa'aa fedhe rafee sa'aa fedhe cufee sa'aa bibbanu rabbi haa kennuuf rabbi qabeenya namaarraa qabeenya ifitti isin haa baasu isin hundaa'u rabbii nagayaa warra addunyattis biyya teenyatti wal argu akhirattis jannatul firdoosi wal argu rabbi nu haa godhu rabbi ibaadaa teenya nurraa qeebalu rabbi nu haa milkeessu inshaallah nashidaa takka ta'a isin afeereetiin eesuma daddabaan akkasaan nashidaa tana yuutuub kiyya irratti arguu malaa feesbuuk irratti arguu malaa warri paatoo kireeffachuu malaa يا بليتي إسلاما يا شمري إسلاما يا بليتي إسلاما يا شمري إسلاما ربك هو كيو تبت السياما يا بليتي إسلاما يا شمري إسلاما يا بليتي إسلاما يا شمري إسلاما ربك هو كيو تلت السياما جروتي بريتو جراچو يوياتي فياكا مكيتي سبكايو برباتي كبجاسي قدوف سيف دبر سدامسا كامكي ستري سنجا دقيسا dhala qullaayaatu faashinaan damaate qaamasii hundaahu dirreedhatti baaste kan deemu hundaatu fedhiisaatti guuta fedhiisaa fitaanaan boodarraa baqata kan deemu hundaatu fedhiisaatti guuta fedhiisaa fitaanaan zan irraa baqata يا بليتي إسلاما يا شمري إسلاما يا بليتي إسلاما يا شمري إسلاما ربك هو كيو تلت السياما يا تنف كباجي فيسكا بجيفتو أجاجا ربيسي هند جالا ديمتو يا تنف كباجي فيسكا بجيفتو أجاجا ربيسي هند جالا ديمتو ربيتو ستيسا بكوما جفاتي شيطانا هندرا كنما جنيتي ati if kabanyaan hamtuun sirran geessu burujni kee guddaadha waa hundaa fageessu addunyaa tanaattis tasgabbii argatta guyyaa qiyaamaattis gaaddisaa qubatta addunyaa tanaattis gammachuu argatta guyyaa qiyaamaatis gaaddisaa qubatta yaa baleetii islaamaa yaa shamarree islaamaa yaa baleetii islaamaa yaa shamarree islaamaa rabbiin kee hoogayyuu toltu siyaamaa yaa baleetii islaamaa yaa shamarree islaamaa يا بليتي إسلاما يا شمري إسلاما ربك هو كيو تلت السياما إن شاء الله جري ديرا إني نافنا أني سني نافني تديرات إني جرتي أبشر ويان
dhiira qofa faarsu jira inshallah. Abshir nagaa naa jiraadha. Ilaan qaboruutti nagaa naa tura. Rabbi jechuutu sin jaaladha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageetti.